Akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama qabateeti jira. Ajaja mana murtii waliigalaa federaalaa hojiitti hiikuu ilaalchisuudhaan gaafii OMN obbo Muhammad gaafateef deebii yoo laatan manni murtichaa xalayaa hospitaala Laandimaarkiif barreessuu isaa himuun hospitaalichii fi haakimoonni dhuunfaa garuu meeshaalee guutuu qabatanii gara mana hidhaa Qaallitti deemuu akka hin dandeenye dubbatu. Kanaafis ol iyyannoo kana fudhannee jirra kan jedhan obbo Muhammad manni murtichaa murtii haqa qabeessa kennuu yoo barbaade nuti hospitaala Laandimaarkii qofarraa dhimma hin qabnu hospitaalota dhuunfaa dhukkuboota kalee fi onnee wal'aanutti ga'umsa qaban kamuu nuuf ajajamuu ni danda'a ture jechuun hospitaala Laandimaarkii filachuu isaaniif sababni hidhamtoonni kunniin dhibee onneef saaxilamanii jiraachuu isaanii giddu galeeffachuun ta'uu himu. Dhumarratti haala hidhamtoonni siyaasaa kunniin keessa jiran ilaalchisuun obbo Muhammad Jimaa gaafii gaafanneef deebii yoo nuuf kennan miira gaddaa fi calliinsa sagantoota muraasaa booda kana booda jarri kun lubbuun jirumoo du'anii jiran jettanii yoo nu gaafattan qofa isiniif deebisuu dandeenya. Haala isaanii dubbachuufis ta'ee yaaduun nutti ulfaatee jira. Lagannaa guyyoota 30 oliitiin baay'ee miidhamanii jiru. Dubbachuus ta'ee arguu sadarkaa dadhabuurra ga'anii jiru jechuun haala fayyummaa hidhamtoota siyaasaa kanneeniif yaaddoo hamaa akka qaban himu. Hidhamtoonni siyaasaa kun ji'a tokko oliif lagannaa nyaataa yeroo geggeessanitti jijjiiramni fuulaa fi qaamaa irratti mul'atee jiraachuu isaa akkasumas haalli fayyummaa isaanii hedduu sodaachisaa ta'ee otoo jiru wal'aansa fayyaa akka hin arganne taasifamu isaanii sodaa guddaa uumee akka jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaaf hunduma caalaa kan shakkamtu Laamroot Kamaal manni murtii federaalaa farra shororkeessummaa lidataa dhaddachaa kaleessa ooleen yakka raawwachuu isii ragaan namaa fi sanadaa irratti hin argamne jechuun bilisa akka gadi dhiifamtu ajajeetii ture. Manni murtii Itoophiyaa jaarmiyaa haqummaa tiksuu fi haqa lammiilee eeguu ta'uu dhiisee jaarmiyaalee siyaasaa garee tokko ta'uun Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaan murtii dabaa murteessaati oola. Gabaasni dabalataa akka itti aanutti dhiyaata. Manni murtichaa yakkamaa bilisa jedhee yoo gadhiisu kanneen yakki raawwatamuu hin qaban jedhanii falman yakkamaa godhee mana hidhaatti dararaati jira. Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiif hunduma caalaa uummata Oromootiin kan shakkamtuu fi battala ajjeefametti kan bira turte Laamroot Kamaal karaa mana murtiitiin bilisa jedhamtee akka gadi dhiifamtu mootummaan irratti hojjetaati jira. Dhaabni bilisiginnaa kan siyaasaaf jecha artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeesee namoota ajjechaa san balaaleffatan hidhee yakkamaa bilisa taasisaati jira. Gareen dhiigaa fi ekeraa uummata jijjiirama kana fiduuf aarsaa ta'e irra dhaabbatee teessuma mootummaa qabate siyaasaaf jecha artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeese. Kaayyoon ajjechaa sanii siyaasaa uummata Oromoo kan sabboonummaa sabummaa irratti hundaa'uun federaalizimii sabdaneessaa ijaaruu barbaadu dhahuufi hooggantoota siyaasaa kana tarkaanfachiisan dhabamsiisuuti. Gareen ilaalcha nugusootaa fi Itoophiyummaa takkatti ijaaruu barbaadu artisti Haacaaluu Hundeessaa karaa Laamroot Kamaaliin ajjeesee erga qabsoo Oromoo dhahee hooggantoota bilisummaa walqixxummaa fi dimookiraasii dhaadheessan hidheen boodaan siyaasaa isaa bakka jifataan hin jirretti tarkaanfachiisaa jira. Karaa mana murtiitiin ammoo qabsaa'ota walqixxummaa fi siyaasaa Itoophiyaa qajeelchuuf qabsaan yakkamaa godhuun gaashiree yoo tursiisu kan yakka raawwachuu keessatti gahee olaanaa qaban bilisaan gadhiisaa jira. Namoota ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiin shakkamanii poolisiin to'ataman afran Xilahuun Yaamee Kabbadaa Gammachuu Abdii Alamaayyoo fi Laamroot Kamaal yoo ta'an manni murtii federaalaa dhaddacha kaleessa ooleen Xilahuun Yaamee yakka ajjechaa kana raawwatuun seera labsii shororkeessummaa to'achuu fi ittisuuf baheen 1176 bara 2012 akka ilaalamu murteesseeti jira. Kabbadaa Gammachuu ammoo gochicha gowwoomfamee itti hirmaachuu isaatiin seera yakkaa bara 1996 baheen keeyyata 540 akka ilaalamu yoo godhu Abdii Alamaayyoo ammoo yeroo ajjechaan raawwatamu ijaan argee qaama seeraatti beeksuu dhabuu isaatiin seera yakkaa bara 1996 keeyyata 443 muraa tokko jalatti dhimmi isaa akka ilaalamu murteesse. Faallaa kanaatiin ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiif hunduma caalaa uummata Oromootiin kan shakkamtuu fi battala ajjeefametti kan bira turte Laamroot Kamaal mana murtiitiin bilisa jedhamte. Kun ammoo mootummaan ajjechaa san ofii raawwachuu isaa ragaa ofumaa kan ofitti baheedha jedhamaati jira. Manni murtii Abdii Alamaayyoo waqtii ajjechaan raawwatu argee seeratti beeksisuu dhabe jedhee dhimma isaa mana murtiitiin akka ilaalamu yoo murteessu Laamroot Kamaal shakkamtuu jalqabaa bilisa jedhe. Kun ammoo taatee haqummaa irraa fagaatee fi haqa artisti Haacaaluu Hundeessaa awwaaluuf waan paartii bilisiginnaatiin hojjetamaa jirudha. Manni murtii Jawaar Mohaammed dabalatee hooggantootaa fi miseensota paartiilee siyaasaa sababa geggeessaa reeffa artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti argamaniif yakkamaa taasisuun dhimma isaanii ilaalaa jira. Kutaalee Oromiyaa garagaraatti ammoo uummata Oromoo ajjechaa kana balaaleffatan keessattuu qeerroo fi qarree hidhaa salphaa hamma cimaatti itti murteessaa jira. Hidhamtoonni kun yakka akka hin qabne beekus dantaa jaarmiyaa bilisiginnaa guutuuf haqa murteessuu irraa dhimma isaanii lafa irra harkisaa jira. Kanaanis manneen murtii Itoophiyaa jaarmiyaa haqummaaf dhaabbate osoo hin taane jaarmiyaa siyaasaa garee biyya bulchuu tarkaanfachiisuuf dhaabbate jedhamuun qeeqamaatii jira.
Oduu keenya biraatiin qumaarri siyaasaa weellisaa keenya beekamaa lubbuu galaafachuuf taasifame seenaa jireenya keenya keessatti madaanu keessaa hin baane jedhan weellistoota keessaa kanneen OMN'if yaada laatan. Dubartiin ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaatiin shakkamtee hidhamtee turte manni murtii bilisaan gadi haa lakkifamtu jechuun isaa weellistoota Oromoo hedduu biratti mufii guddaa uumeetii jira. Muhammad Borkamaa dabalata qaba. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaatiin shakkamtee hidhamtee kan turte manni murtii bilisaan gadi haa lakkifamtu jechuun isaa weellistoota Oromoo hedduu biratti mufii guddaa uumee jira. Weellistoota keessaa namni bilbilaan yaadanuuf kenne tokko akka jedhetti Haacaaluu ajjeesanii sirna awwaalcha irratti kabajaa isaaf malu osoo hin godhiniif ammas intala ajjecha Haacaaluu keessaa harka qabdi jedhamtee shakkamtu manni murtii bilisaan jechuun isaanii baay'ee nu gaddisiisee jira jedheera. Weellistoonni Oromoo bardurii irraa kaasanii mootummoota Itoophiyaa hundaan ajjeefamaa, gidirfamaa, jibbamaa akka lammii biyya birootti lallamaa asgaan ka jedhu weellisaan bilbilaan dubbifne kun hanga har'aatis kabajaan artistoota keenyaa godhamuu nafee intala ajjeefamuu artistii beekamaa kanaan shakkamteeyyuu bilisa jedhamtee jirti jedheera. Haalli weellistoonni Oromoo magaalaa Finfinneetti keessa jirtu haalaan yaaddessaa ta'uu himuun mootummichi weellistoota sabboontota ta'an irratti xiyyeeffatuun ba'aa fi gala weellistoota baay'ee dhoowwaa akka jirus artistiin kun nuuf eeree jira. Qumaarri siyaasaa weellisaa keenya beekamaa lubbuu galaafachuun taasifame seenaa jireenya keenyaa keessatti madaanu keessaa hin baanes jedha. Murtii kanatti miirri maatii artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa keessa jiranii fi hamileen isaanii maal akka ta'e ibsuuf baay'ee namatti ulfaata jechuunis weellisaan kun yaada laateera. Mootummaan maqaa Oromoo qabatee nuti ilmaan abbaa gadaati jechuun maqaaf aangorra jiru tuffii uummata Oromootiif qabu guyyarraa gara guyyaatti garsiisuu akkuma itti fufetti jiraachuu gochoota inni taasisaa jirurraa hubachuu dandeenye jirras jedheera. Manni murtii nama ajjechaan shakkame bilisaan gadi dhiisaan namoota sirna awwaalcha goota kana irratti hirmaatuuf deeman immoo murtii tokko maletti ji'oota hedduuf mana hidhaatti gidirfamuun isaanii biyyattii keessatti murtiin haqaa akka hin jirre kan nutti agarsiisudha jechuun weellisaan bilbilaan dubbifne kun yaada isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himee jira. Hayyoota Oromoo kanneen quuqama sabaa qaban hidhuuf jecha shirri kun akka dalagames eenyuufuu ifa gala. Haa ta'u malee Abiyyi Ahmad hooggantoota jijjiirama biyyattiitti dhufe keessaa shoraa olaanaa taphachaa turan kana bifa kanaan afaan qawweetiin ukkaamsuun isaa haalaan kan nama gaddisiisudha jechuunis dubbata weellisaan dubbifne kun. Akka weellisaa Oromoo bal'aa nama kamittuu waan dhagahamuu qabu kun agartee tuffii saba Oromoo saba uummata Oromoo bal'aadhaaf qaban nama haqaaf falmatu hidhaa gidirsaa nama yakka dalage bilisaan osoo hawaasni bal'aan beeku gadhiisuun kun akka uummata Oromoo tuffachuu ilma keenya akka ajjeesiiseef karaa mijjeessee ajjeesiisee dhibbaan dhibba ragaan namoota hedduutiin osoo irratti ragamu namni kun bilisa jedhanii gadhiisuun kun tuffii hawaasaafis qaban hayxis akka hin jirre namatti mul'isa. Ajjechaan jumlaan waraanni Eertiraa Tigraay keessatti raawwate yakka waraanaati jedha dhaabbanni mirga namoomaaf falmuu Amnesty International. Amnesty International qorannoo bal'aa guyyoota 11 oliif qaamaa fi bilbilaan taasise kanaan gabaasa bal'aa fuula 24 qabu jimaata har'aa jechuun gurraandhala 26 bara 2021 baaseetii jira. bal'inni isaa akkasitti dhiyaata. Ajjechaa jumlaa waraanni Eertiraa naannoo Tigraay magaalaa Aksuum keessatti raawwate akka waraanaa fi namoota lammiilee irratti raawwatedha jechuun dhaabbanni mirga namoomaaf falmuu Amnesty International gabaasa bal'aa barreessee jira. Dhaabbanni idil addunyaa beekamaan kun gabaasa kana qopheessuuf namoota 41 ajjechaa kana irraa hafanii fi kanneen ajjechaa suukaneessaa kana ijaan argan waliin gaafii fi deebii taasisee jira. Qorannoo bal'aa qaamaan taasise kana keessatti waraanni mootummaa Eertiraa jumlaan nama fixuu isaa meeshaa waraanaa gurguddaadhaan lammiilee nagaa irratti guutuu magaalattii keessatti haleellaa raawwachuu isaa fi saamichaa fi gudeeddii raawwatuu isaa mirkaneessee jira jedha. Dhumaatii jumlaa kana boodas bakkoota awwaalchaa fi namoota waraana shaabiyaatiin awwaalcha dhorkaman kan argisiisu ragaalee suuraa saatalaayitii irraa argamuu isaanii fi ragaaleen kunis ogeessota dhaabbatichaatiin mirkanaa'uu isaanii gabaasa isaa kana keessatti tuqee jira. Amnesty International ajjechaan jumlaa kun sadaasa 28 fi 29 bara 2020 magaalaa Aksuum keessatti raawwate kan jedhu gabaasni kun waraanni Eertiraa akkuma magaalattii seeneen namoota nagaa harka duwwaa daandii irra jiran irratti rasaasa roobsuu eegalan jedha.
lammiilee nagaa kararra jiran eega ajjeesanii fixanii boodas mana jiraattota irra naanna'uudhaan mana isaanii keessa gadi baasanii namoota dhibba hedduu ajjeesanii jiru. Kunis yakka waraanaa fi gocha fokkataa seera addunyaa duratti yakkaan gaafachiisuu danda'udha jechuun itti fufaa gabaasni Amnesty International kuni. Gabaasa qorannoo kana qopheessuuf namoota 41 Amnesty International dubbise keessaa kanneen ajjechaa kana dandamatanii fi ragaa ijaa ajjechaa kana baqatanii mooraa baqattoota Suudaan bahaa keessa jiran qaamaan dubbise, akkasumas jiraattota magaalaa Aksuum bilbilaan haasofsiisuu fi namoota biroo 20 kanneen dhimmicha itti dhiyeenyaan quba qabanidha. Namoonni kun hunduu sagalee tokkoon lammiileen nagaa kararra jiran jumlaan dhumuu isaanii boodas mana jiraattotaa irra naanna'uudhaan mana isaanii keessaa gadi baasanii namoonni dhibba hedduu ajjeefamuu ragaa bahan jedha. Amnesty Internationalif daayireektara olaanaa kibbaa fi baha Afrikaa kan ta'an Debroos Maachinaan ajjechaa jumlaa waraana Eertiraa fi Itoophiyaatiin raawwate kana akkas jechuun ibsan. Ragaaleen ajjechaa kana argisiisan hedduudha. Waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan yakka waraanaa raawwachuu isaanii mirkaneessinee jirra. Hundaa olitti ammoo ajjechaa loltoota Eertiraatiin ta'e jedhamee raawwatame lammiilee nagaa dhibba hedduu ta'an bakka tokkotti bifa suukaneessaa ta'een galaafate jechuun ibsan. Amnesty International gabaasa isaa kana itti fufuudhaan gocha suukaneessaan magaalaa Aksuumitti raawwate kun yakkoota jajjaboo naannoo Tigraay keessatti raawwataman keessaa tokkodhas jedhe. Uummanni magaalattii ajjechaa kana irraa hafee naasuu fi rifaatoo guddaadhaan jeequmsa keessa ture. Guyyoota muraasaaf reeffa namoota ajjeefaman kanneen daandii irraa guuranii awwaaluuf yaalaa turan jechuun haalichi hedduu rifaasaa ta'uu gabaase. Hundaa olitti ammoo ajjechaan suukaneessaan jumlaan raawwate kun jala bultii yeroo kabaja ayyaana waggaa bataskaana seenaa qabeessa Aksuum Tsiyoon onkoloolessa 30 karoorfametti ture jedha. Ragaalee ijaa wabeeffachuun gabaasni Amnesty International kun akka jedhutti loltoonni mootummaa Eertiraa kun uffata waraanaa Eertiraa fi Eertiraa irraa dhufuu isaanii dhaadata ajjechaa fi saamicha suukaneessaa kana raawwatan waan ta'eef iccitii waan qabu miti jedha. Wanti mul'ataa ture hundi reeffa namootaa fi boo'icha duwwaa ture kan jedhan namoonni ajjechaa sana ijaan argan dhuma irratti jiraattonni magaalattii uleen dhagaa albee fi qottoodhaan ofirraa ittisuuf yaalii taasisaa turan jedha. Ragaalee ijaa keessaa dargaggeessi waggaa 22 tokko haala ture akkas jechuun Amnesty Internationalitti dubbate. Waraanni Eertiraa leenjii kan qabudha. Uummanni magaalaa kanaa garuu qawwees ta'ee leenjii waraanaa tokkollee hin qabu. Akkuma magaalattii seenanii namoota nagaa karaa irratti rasaasa itti roobsanii fixuu eegalan jedhe. Namni biraa ajjechaa kana jalaa dhokatee ture akka jedhetti loltoonni Eertiraa kun qawwee bireenii makiinaa irratti hidhanii nama ijaan argan hundarratti rasaasa roobsaa turan. Reeffi namoota ajjeefamanii daandii bitaa mirgaa irratti kufee mul'ataa ture jedhe. Jiraataan magaalaa Aksuum kan biraa gabaasa Amnesty International kana keessatti ragaa bahem dargaggeessi umrii waggaa 21 akkas jechuun dubbate. Namoota hedduu daandii irratti ajjeefaman argee jira. Maatiin eessuma kiyyaa namoonni 6 bakka tokkotti yeroo ajjeefaman ija kootiin argee jira. Namoonni haala kanaan ajjeefaman baay'eedha jechuu isaa Amnesty International barreesse. Dabalataanis jiraattonni magaalaa Aksuum akka jedhanitti waraanni Shaabiyaa kun namoota eega walitti funaananii booda hiriira galchanii duubaan qawwee bireenii itti dhukaasuudhaan yeroo tokkotti namoota hedduu hiriiraan fixuu ragaa bahanii jiru. Amnesty Internationalis maqaa namoota 240 bifa kanaan ajjeefaman galmeessuu isaa ibsee jira gabaasa isaa kana keessatti. Namoonni bifa kanaan ajjeefaman kun awwaalcha dhabanii waraanaan dhorkamaa turan kan jedhe Amnesty International yeroo muraasa booda jumlaan awwaalli namoota dhumanii kun akka raawwatee fi jiraattota keessaa nama tokko kan reeffa 45 awwaale haasofsiisuu isaa ibsee jira. Kana malees hospitaalonni saamamuu, yuunivarsiitiiwwan diigamuu, qabeenyi dhuunfaa barbadaa'uu fi saamamuu, nyaataa fi dhugaatiin adda addaa fe'amee gara Eertiraatti fudhatamuu jiraattonni ragaa bahanii jiru. Dhuma irrattis ajjechaan kun yakka waraanaa fi namoomaa seera addunyaatiin dhorkaataan waan raawwatamaniif dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qorannoo walabaa akka taasisu, yakkamtoonni seeratti dhiyaatanii akka adabamanii fi maatii miidhamtootaaf beenyaan akka kafalamuu qabu gaafatee gabaasa isaa goolabee Amnesty International. Ameerikaa Washington DC'tti hiriirri mormii sirna biltsiginnaa hadheeffatee mormu hawaasa Oromoo Ameerikaatiin geggeeffame. Dhimma lagannaa nyaataa hayyoonni siyaasaa Oromoo geggeessaa jiraniin wal qabatee miidiyaaleen idil addunyaa xiyyeeffannoo kennanii fi hordofaatii jiru. Faayisaa Eliyaas dabalata qabdi. Hiriirri mormii sirna Abiy Ahmed balaaleffatu Ameerikaa Washington DC'tti adeemsifame. Hiriira mormii Oromoonni kutaa Ameerikaa adda addaa irraa dhufan hirmaatan kana irratti dhaadannoowwan Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee hiikaman, ajjechaan artistaa Haacaaluu Hundeessaa qaama walabaa ta'een qoratamuu qaba jedhuu fi kanneen biroo dhageessisani. Starving for Justice, Finfinnee the Heart of Oromia, No Election Without Representation, Declaration of Oromo Independence,
United States stop supporting Ethiopia jechuun sagalee mormii dhageessisuun hiriira seena qabeessa gaggeessanii jiru. Dhuma irratti fayyaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo haalaan akka isaan yaachise kan ibsu xalayaa bakka buutuu ministeera dhimma alaa Ameerikaatti kennaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa karaa imbaasii isaanii Finfinnee keessa jiruun Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo tajaajila fayyaa manni murtii murteesseef argachuu isaanii akka mirkaneeffattu gaafatan. Dhimma lagannaa nyaataa hayyoonni Oromoo siyaasaa gaggeessaa jiraniin wal qabatee miidiyaaleen idil addunyaa xiyyeeffannoo kennanii fi hordofaatii jiru. Kanuma irra dhaabbachuun miseensa koongireesii Ameerikaa kan taate aadde Ilhaan Umar walgahii kaleessa goote irratti haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo hedduu ariifachiisee jira jette. Akkasumas guyyoota lamaan dura haadha warraa obbo Jawaar Mohammad aadde Arfaasee Gammadaa waliin akka haasoftee fi haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo ammallee akkuma baay'ee na yaaddeessetti jira jechuun dubbatte aadde Ilhaan Umar. Personally, and I remain alarmed by the situation of the Oromo political prisoners and other leaders who are on hunger strike. The denial of access to medical treatment is a significant violation of their human rights. Dubbiin ambaasaadar Fitsum Aragaa akka waan hidhamtoonni siyaasaa yaala argatanii kijibee Ameerikaa dogongorsiisuuf yaale harkatti fashalaa'ee fudhatama dhabuu isaa haasaa Ilhaan Umar taasifte irraa hubachuun danda'ameeti jira. Kana malees hiriirri kun biyya Jarman keessattis haala gaarii ta'een gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u hiriira magaalaa Munich paarlaamaa kutaa biyyattii Baavariyaa jedhamu duratti godhaniin bakka buutota mootummaa Jarmaniin dubbifamuun isaanii beekamee jira. Godina Harargee Bahaa aanaalee fi gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti hidhaa fi reebichaa dabalatee dararaan qaamota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Qonnaan bultoota ooyiruu milishootaa fi kaadrota bilisiginnaa qotuu fi qabduu jedhanii dirqiin ajajaa itti kennaa akka jiranii fi namoonni hedduun roorroo tana daddabanii gara magaalotaatti baqataa akka jiranis himameetii jira. Na'imaa Umar waan qindeeffatti qabdi. Godina Harargee Bahaa aanaalee fi gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti hidhaa fi reebicha dabalatee dararaan qaamota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasani. Awwadaay Haramaayaa Dhangaggoo Qarsaa Qullubbii Qobboo Dadar Karamillee Baroodaa Baddannoo Kurfaa Callee Kombolcha Dirree Xayyaaraa fi Dirree Dhawaa gandoota akka Malkaa Jabduu akkasumas ganda haaraa ganda awwadaay jedhamee yaamamu faa keessatti akka haarawaatti reebichaa fi qeerroo adamsanii hidhuu itti fufanii jiru jaa maddi keenya garasii OMN dubbise. Qonnaan bultoota ooyiruu milishootaa fi kaadiroota bilxiginnaa qotuu fi qabdu jedhanii dirqiin ajaja itti kennaa akka jiranii fi namoonni hedduun roorroo tana dadhabatanii gara magaalotaatti baqataa akka jiranis maddeen gabaasanii jiru. Lafa kaadireetis uruu qonnaan bulaa kaadiree inni qabsoof of kenne jedhaniifi uummata baasanii humnaan qochisiisanii fi jechuu ucuus kan itti uffisu uummatuma keenyaa jechuu ucuu kaadireetis kan itti uffisu akkasuma ilmaan isaaniitiifis kan qallaba baasu ijoollee dhiyoota namni shaagoona jedhanii walitti qabanis qallabaa fi ucuullee akkasuma miindallee tabaasuuf qonnaan bulaa keenya irraa guranii jechuu. Sababa kanaan akkasuma qonnaan bultoonni keenya fi akkasuma abbootiin keenya waan kana dheefa irra guddaan biyyarraa baqatee araddaarraa baqatanii magaalatti galanii jiranii akkasuma irra guddaan baqatee yaa'ee. Addatti magaalaa Awwadaay keessatti kaadiroonni mootummaa poolisii idilee fi milishoota gandaa waliin ta'uun galgala magaalaa keessa deemuudhaan qeerroo alatti argan qabanii reebaa jiran kan jiru namni Awwadaay irraa OMN dubbise. Erga namni Hangaasaa Ibraahim jedhamu sochii Awwadaay nan dhabamsiisa jee mootummaadhaaf waadaa galee as dhufee booda gochi kun hammaatee jira. Aanaa Dirree Xayyaaraattis qeerroon akka gadi ba'ee mormii murna humnaan biyya bulchaa jiru kanarratti hin dhageessifneef mootummaan dabballootaa fi basaastota baay'inaan bobbaasee uummata burjaajessaa jira jechuun dubbata. Awwadaay keessatti wanni raawwatamaa jiru waan addaati. Reebichaa fi hidhaan uummata keenya irratti raawwatamu itti fufeetuma jira. Qeerroo iddoo adamsanii hidhuu jiranii akkasuma nama quuqama sabaa qabu tanni quuqamni oromummaatti dhagahamu adamsanii hidhuu jiranii filannoo dura warra dhaabbatu jedhanii kallattiidhaan ijoollee hedduu reebaa jiranii kana mana hidhaatti guuraa jiranii jechuudha. Kana warri poolisii idileetii fi milishoota dhiyootan leenjifamanii kaadiree muraasatu magaalaa akkasuma dirree xiyyaaratillee sochii isaan godhaa turan sanarraa
akka isaan of duuba deebi'an hojii manaa guddaa godhatanii irratti dalagaa jiranii qeerroo iddoo warree sochii irratti hirmaachaa turan adamsanii qabanii inni qabna jedhanii barbaadaa jiranii kaan achirraa baqachiisanii achirraa baqatanii jiranii kaan immoo adamsanii barbaadaa jiranii kaanis kaargan qabanii hidhanii jiranii waraanas achitti ramadanii bifa addaatiin irratti xiyyeeffatanii itti jiranii jechuudha. Walumaa galatti mootummaan bilxiginnaa bakkeewwan adda durummaan qabsoon gaggeeffamaa turtee fi amma itti jirurraa qooda fudhataa jiran dhaamsee akka uummanni isa jalatti mataa gadi qabatee buluuf dhama'aa jira kan jaan maddeen kunneen gochi kun garuu kan fudhatama hin qabnee fi hamilee keenyallee cabsuu kan hin dandeenye tahuu beekuu qabaa jaani. Dhumarratti dhaamsa isaaniitiin uummanni Oromoo akkuma kanaan dura tokkummaan falmatee diina ofirraa cabse sanitti ammas tokkummaan ka'ee hayyoota isaa mana hidhaatti ji'a tokkoof lagannaa nyaataa gaggeessuun haalli fayyaa isaanii hammaate kana lubbuu baraarfachuu qabaa jechuun dhaamani. Oduu teenya xumuraatiin michummaa Itoophiyaa wajjin qabdu laaffisaa kan dhufte Ameerikaan pirezidaantii isii haaraan Joo Baayiden dhimma naannoo Tigraay ilaalchisuun pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa waliin mari'achuun isaanii gabaafame. Marii hooggantoonni lamaan taasisaniin rakkoo deeggarsa namoomaa hammaataa dhufee fi mirga namoomaa cabee irratti mari'achuu isaanii ibsi White House irraa gurraandhala 25 bara 2021 baheen ifoomsa. Marii hooggantoonni lamaan godhan kanaan hariiroon USA fi Keeniyaatis kan cimu ta'uu eeruun nagaa fi tasgabbii gaanfaa Afrikaa mirkaneessuuf Ameerikaan akka waahila furtuutti Keeniyaa waliin hojjechuuf fedhii qabdii jedhaniiti jiru. Marii hooggantoonni lamaan godhan kanaan hariiroon USA fi Keeniyaatis kan cimu ta'uu eeruun nagaa fi tasgabbii gaanfaa Afrikaa mirkaneessuuf Ameerikaan akka waahila furtuutti Keeniyaa waliin hojjechuuf fedhii qabdii jedhanii jiru Baayiden. Ameerikaan dur gaanfaa Afrikaa keessatti Itoophiyaa fira furtuu godhattee waliin hojjechaa turte eegaa deemsa Abiy Ahmad hubattee gartee booda dugda itti deeffattee biyyoota ollaa Keeniyaa fi Suudaan firooffachuun ifa tahee jira. Odeessuma walqabatee muummichi ministeeraa Kanaadaa Justin Trudeau guyyaa kaleessaa haala naannoo Tigraay keessa jiru irratti Abiy Ahmad wajjin marii taasisaniiti jiru. Kanaadaan Itoophiyaatti nagaa fi dimokiraasii hunda hirmaachisee akka jiraatuuf deeggarsa kan gootu ta'uu himuun deeggarsa namoomaa dabalatee mirgi namoomaa biyyattii keessatti kabajamu akka qabu Trudeau itti dabaluun gaafataniiti jiru. Gabaasni kan Usmaan Baayyuuti. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun idilee ammaaf qabnu kana fakkaataan kan isin faana ture sirraa sabaa gubama ogummaa suur-sagaatiin Abdii Jamaaltuun faana ture horaa bulaa deebanaa.